Nagaan isiniif haa baay'atu daawwattoota sagantaa sanyii wangeelaa akkam jirtu bakka isin jirtan hundumaatti nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keenyaaf haa baay'atu jecha aan hojjetaa wangeelaa Garramuu Jaallataati. Guyyaa har'aa sagalee Waaqayyoo keessaa wangeela Maarqos boqonnaa 5 lakkoofsa 14-15 irra kan jiru walii wajjin ilaalla. Wangeela Maarqos boqonnaa 5 lakkoofsi 14-15 akkas jedha. Yommus warri booyyee eegan baqatanii kana warra mandara keessaa fi warra biyyaattis odeessan. Namoonni immoo waan ta'e kana ilaaluudhaaf dhufan. Yesuus bira ga'anii namicha isa duula hafuura hamaadhaan qabamee ture sana yommuu wayyaa uffatee qalbii isaattis deebi'ee achi taa'ee argan. Hundumti isaaniis in sodaataniidha. Lakkoofsa 15 irraa sagalee gurguddaa akkas jedhutu jira. Yommuu Yesuus bira ga'an namichi suni inni duula hafuura hamaadhaan qabamee ture suni wayyaa uffatee qalbii isaatti deebi'ee achi taa'ee arganiidha. Wayyaa uffateera, qalbiitti deebi'eera, taa'ee immoo argame namichi kun. Guyyaa har'aa sagalee qalbiitti deebi'u jedhu waliin ilaalla. Mee Waaqayyo dubbii kanaan akka nu barsiisu qalbii keenyattis akka nu deebisuuf haa kadhannu. Abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo waa'ee gaarummaa keef waa'ee araara keef guddaa godheen si galateeffadha. Guyyaa har'aa kana immoo waa'ee qalbii namaa isa qalbii namaa hatuu fi namni qalbiin isaa bade akkam akka ta'u akkasumas namni qalbiin isaa baduuf ture yoo jiraate gara qalbiitti akka deebi'uuf nu barsiisuudhaaf carraa nu laatteetta. Nama isa dhaggeeffachaa jiru kana eebbiftu sagaleen kunis isaan bira akka ga'u maatii kana bira akka ga'u saba kana bira akka ga'u jaalala garaa keensi kadhadha. Hafuurri qulqulluun nu haa barsiisu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos hojjetaa Waaqayyoon. Ameen. Qalbiitti deebi'u jedha sagaleen nu har'a walii wajjin ilaallu. Jireenya nama tokkoo keessatti baay'ee murteessaadhaa fi namummaa nama tokkoo kan geggeessu qalbiin kan jedhamu dhala namaa keessa jira. Qalbii nama maraate tokko miillatu cabe yookaan harkatu cabe hin jedhani. Namni maraate tokko dhukkuba garaachaa, dhukkuba onnee yookaan dhukkuba sukkaaraasaa himata miti. Nama maraate tokko gaafa argu namni qalbii dhabee jedhama. Maarqos bareecheetu waa'ee namicha hafuurri hamaan itti gale kanaa jireenya isaa akkam akka ta'e nutti dubbata kutaa kanarratti. Maarqos kun ergamoota gooftaa warra Yesuus Kiristoosiin ijaaf ijaan argan keessaa tokko hin turre. Akkas jechuun warra 12 keessaa tokko miti inni. Yesuus Kiristoosiin ijaaf ijaan argee Yesuus irraa kan barate miti. Kan inni barreesse garuu namoota Yesuus Kiristoos duukaa turan warra akka Phexros faarraa akkasumas immoo barsiisa Phaawulosii Barnaabaasiin nama sirriitti hordofe. Phexros Maarqos akka isaa wajjin ture ergaa isaa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irratti ilma koo jedhee dubbata. Akkas jechuun miiltoo hojii Phexrosiin ta'ee nama waa'ee Yesuus Kiristoosiin sirriitti caqasedha Phexros. Maarqos jechuudha. Akkasumas Maarqos ergaa isaa kana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos booddee waggaa 30 booda barreesse jedhanii qorattoonni macaafa qulqulluu irratti walii galu. Ijoon ergaa Maarqos yoo dubbifattan jalqabuma irratti Maarqos boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa dhaxxanii gaafa laaltan ijoon ergaa Maarqos akkas jedha. Kun jalqaba wangeela Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootidha. Maarqos ergaa isaa keessatti ijoo godhate kan inni ittiin jalqabu Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu isaati. Ergaan Maarqos barreesse eenyuuf jettanii yoo laaltan warra Roomaatiif barreessa. Bara sana keessa warri Roomaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu isaa kan hin amannee fi warra Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti jedhee lallaban gidirsaa, dhiphisaa, rakkisaa warra turan ta'uun isaanii seenaa ni dubbata. Haa ta'u malee Maarqos namichi jedhamu kuni waa'een Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu isaa warra Roomaa keessatti nama sagalee guddaadhaan barsiisaa fi ergaa isaa kana barreessedha Maarqos. Egaa Maarqos kun boqonnaa 5 irratti waa'ee seenaa namicha hafuurri hamaan mana godhate tokko dubbata.
namichi hafuurri hamaan itti gale kuni akka inni qullaa jiru, akka inni qalbii hin qabne, akka inni iddoo tokkotti hin argamne, dhokachaa, dhiphachaa, jireenya gidirfamaa keessa akka inni ture bareecheetu kaa'a. Wangeelli Maarqos boqonnaa 5:15 nu amma dubbifanne wantoota kaan nutti hima. Isaan kana sadan keessaa waa'ee qullaa ta'uusaa, waa'ee qalbiitti deebuusaaf taa'ee argamuusaa sana keessaa waa'ee qalbii sana dubbachuu barbaada. Qalbiin maayini jettee na gaafachuu dandeessu. Biyyoota garaagaraatti, iddoo garaagaraatti, akka aadaa garaagaraatti qalbiin kun hiika garaagaraa qabaachuu danda'a. Afaanota biyya keenya keessa jiran afaan hedduudhaanis hiikamuu ni danda'a. Garuu caaffata qulqullaa keenya kana afaan Ingilizii isaarraa NIV irraa dhattanii lakkoofsa 15 kana gaafa dubbifattan qalbii inni jedhu kun right mind jedha. Right mind jechuun sammuu sirrii. Waaqayyo gaafa dhala namaa uume nama maraatu yookaan nama sammuu isaa jallaa hin uumne. Waaqayyo jalqabumatti yommuu nama uume nama sammuu isaa hojjetu uume. Sammuu kana keessa immoo beekumsa, hubannaa, miira, fedha garaagaraatiin nama uume kana Waaqayyo duwwaa godhee hin uumne. Namuma uumame kana utuu mana barumsaa kamiyyuu hin galiin beekumsa uumamaa hafuura Waaqayyootiin namoonni wanta baay'ee akka beekaniif Waaqayyo nama tokko duwwaa godhee uume tun ta'in beekumsaan utubee ijaare uumeera. Kanaaf sammuu sirriidhaa jedha afaan Ingiliffaasaa. Sammuun sirriin yaada akka qabu, hubannaa akka qabu, beekumsa akka qabu, qorattoonni macaafaa akkasumas namoonni sammuu namaa kana qoratan ba'eessa godhaniitu lafa kaa'u. Keessumaa saayikolojistoonni warri sammuu namaa kana qoratan sammuun namaa kun kutaalee garaagaraa akka qabu. Akkasumas qalbii inni jedhu kun immoo sammuu namaa wajjin tokko akka ta'e kaa'u. Isaan keessaa namoonni kutaa garaagaraatti hiiku warra akka iigii, warra akka ego fi super ego kan jedhaman namoonni sammuu kana qoratanii sammuu kana keessa wantoonni akkasii jiraayidha. Isaan amma maqaa isaanii sinii dha'e kun sadan jechoonni kun sadanii amala garaagaraa qabu sammuu nama tokko keessatti. Idiin amala garaagaraa qaba, egoon amala garaagaraa qaba, super ego ni jedhu kunis amala mataa isaa qaba. Isaan kun sadanii jedhu warri sammuu namaa qoratan sammuu nama tokko keessa ta'anii bara isaanii hundumaa wal lolaa jiraatuudha. Inni tokko amala namummaa qaba, inni tokko amala bineensummaa qaba, inni tokko isa kana hagoonodha, inni tokko immoo lakkii kana hin godhiinedha, inni tokko immoo haala mijeeffadhu malee godhiidha. Bara isaanii hundumaa sammuu nama tokko keessa ta'aniitu wal lolu. Egaa jaroonni kun hundumtuu deemanii qalbii namaa irratti wal lolaa jiraatu. Namni qalbiinsaa hooggansa hafuura qulqulluu geggeessummaa Yesuus Kiristoosii fi uumaa isaa Waaqayyoof hin geggeeffamne lola jareen kana keessaa adda ba'ee jiraachuu hin danda'u. Gar tokkotti jalaa cita, gar tokkotti jalaa duufa akkaataatti sammuu kanaa yaadu. Gaaf tokko Phaawulos goolii guddaa isarratti ka'ee fi falmii guddaa mooticha Agriiphaa jedhu biratti yommuu falmachuudhaaf dhiyaate namichi tokko dubbii Phaawulosiin dhaggeeffatee akkasittiin jedhe. Hojii Ergamootaa boqonnaa 26 lakkoofsa 24-25 tti hidhatanii gaafa laaltan Phaawulos falmateetu falmatu Agriiphaa mooticha amansiisuudhaaf ka'e. Achumaan namichi Feestos jedhamu akkas jedhe, beekumsa guddaatu qalbii kee bute ittiin jedhe. Mee waan namichi kun jedhe dubbifanna waa'ee qalbii Phaawulosiin. Hojii Ergamootaa boqonnaa 26 lakkoofsa 24-25 tti akkas jedhe. Erga Phaawulos akkasitti falmatee Feestos sagalee guddaadhaan Phaawulos qalbiin kee butameera, barumsa guddaatu qalbii kee butee jedhe. Phaawulos immoo deebisee anaanoo qalbiin koo hin butamne yaa ulfaataa Feestos, ani dubbii dhugaa qalbii guutuudhaan nan dubbadha jedhe. Feestos namichi jedhamu kuni beekumsa Phaawulosiin arge, hubannaa Phaawulosiin arge, akkamitti akka Phaawulos dubbatu argeetu siin beekumsa guddaatu qalbii kee buteera jedhe. Phaawulos garuu akkas jedhe, an qalbiin koo hin butamne, beekumsis qalbii koo hin bunne, an qalbii guutuudhaanan dubbachaa jira jedha. Namoonni tokko baay'ee barachuun nama maraachaa jedhu, baay'ee beekuun nama maraachaa jedhu. Macaafa qulqulluu keenya keessa
baay'ee waan beekuuf maraate kan jedhu hin jiru. Namni miira isaatiin maraata, namni waaqayyo wallaaluudhaan maraata, namni of qabu dadhabuudhaan maraata malee beekumsa waan qabuuf namni hin maraatu. Hubannaa waan qabuuf namni hin maraatu. Waan barateef namni hin maraatu. Waan qabeenya horateef namni hin maraatu. Nama kan maraachuun isinitti agarsiisa. Qalbii namaa maal akka butuu fi namni yoo maal ta'e qalbiinsaa akka butamu isinitti agarsiisa. Akka Maarqos boqonnaa 5 irratti waa'ee namtichaa barreessetti akkas jedha. Tokkoffaa hafuura hamaadhaan guutamuudha. Hojiin hafuura hamaa qalbii namaa hatuudha. Wangeela Maarqos boqonnaa 5 lakkoofsa 2 dhattanii gaafa dubbifattan akkas jedha. Akkuma Yesuus bililicha irraa bu'een namni hafuurri hamaan keessa ture tokko iddoo awwaalaa keessaa ba'ee isatti dhufe jedha. Namichi hafuurri hamaan keessa buufate kuni iddoo awwaalaa keessaa ba'ee Yesuusitti dhufee jedha. Isa inni lakkoofsa 15 irratti dhaqee qalbiitti deebi'uu isaa namoonni argan. Hafuura hamaadha qalbii nama keessaa kan fuudhu. Namichi kun akka qalbii dhabe maalitti argite yoo jettan Maarqos boqonnaa 5 kanarraa isa jalqabaa namichi kun awwaala gidduu jiraachisaadha. Namichi kun qalbii waan hin qabneef awwaala gidduu jiraata malee namni sammuutti jiru, namni qalbiitti jiru awwaala gidduu taa'u naqu. Maaliif yoo jettan awwaala keessa eenyu jira? Warra lubbuu qaba miti, warra qalbiitti jiran miti, warra du'antu awwaala keessa jira. Namichi kun utuu qalbii qaba ta'ee warra du'an gidduun jiraatu, warra du'an gidduun deddeebu qalbiitti waan hin jirreef garuu hafuurri kun qalbii keessaa fuudheetu awwaala gidduu jiraachisaa jedha. Warra du'an gidduu hafuuratti warra du'an, qabeenyatti warra du'an, dinagdeetti warra du'an, mul'atatti warra du'an gidduu nama jiraachisa qalbii dhabuun. Utuunni awwaala keessa deddeebi'aa jiru namichi qalbii hin qabne kuni Yesuus Kiristoos gooftaan itti dhufee jedha. Lakkoofsa 3-4 irratti namichi kun qalbii dhabuu isaarraan kan ka'e wanta inni ta'u dubbata Maarqos. Lakkoofsa 3 akkas jedha. Namichi kun awwaala gidduu jiraate. Homtinuus finyoodhuma sibiilaatiin illee isa hidhuu hin dandeenye. Inni yeroo baay'ee finyoo sibiilaatii fi hidhaa harkaatiin hidhameera. Garuu finyoo sibiilaa of harkaa hin kukkuta. Hidhaa harkaas hin caccabsa ture. Kanaaf namni tokko illee gad isa qabuu hin dandeenyedha. Namichi kun qalbii hin qabu. Hidhaan illee isa hin danda'u. Finyoodhaan harki isaa hidhameera. Hidhaa sibiilaatiin harki isaa hidhameera. Hidhaan kan gad hin qabne namichi kun namichi qalbii hin qabne kun jooraaf jaawwara dhiphataaf dhiphasaa akka ta'e gabaasa guddaatu waa'ee isaaf iddoo kanatti gabaafame. Hafuurri hamaan qalbii namicha kanaa keessaa fuudhee awwaala gidduu akkuma jiraachise hidhaadhaan akka inni gad hin qabamne akkuma isa taasise sadaffaa irratti maal godhe hafuurri hamaan namicha kana hojjettan halkaniif guyyaa iyyisiisaadha. Lakkoofsa 5 irraa akka jedha. Namichi kun yeroo hundumaa halkaniif guyyaa awwaalota gidduutti tulloota irrattis argamee in iyya dhagaadhaanis of rukutedha. Halkaniif guyyaa iyyadha. Iyya yeroo hin qabne, iyya boqonnaa hin qabne. Halkan hin iyya, guyyaa hin iyya. Ganamaaf galgala hin iyya. Qalbii hin qabu, boqonnaa hin qabu. Ollaan iyya isaa dhaga'a. Fagoodhaan namni dhufu iyya isaa dhaga'a. Iyya hiika hin qabne, iyya yeroo hin qabne, iyya akkaataa hin qabne, iyya yeroo dheeraadhaaf namichi kun hamma gooftaan Yesuus Kiristoos dhufee bilisa isa baasutti. Arfaffaa namicha qalbii dhowwate kana seexanni maal godhe yoo jettan qullaa jiraachisedha. Uffatarraa baaseeradha. Namni qullaa deemu nama qalbii hin qabnedha. Gara bara dhumaattidha Phaawulos qullaa deemuu akka ulfinaatti dhaloonni lakkaatan hin ka'udha. Kutaa kanarratti akka ilaalaa jirutti garuu nama qalbii hin qabne nama maraataatu qullaa taa'aa jedha macaafni. Gara hafuuraatti, gara jireenya kiristaanummaatti, gara kakuu haaraatti isa karaa Yesuus Kiristoosiin ayyaana argannetti yeroo deebifnu nama qullaa taa'u, nama qullaa deemu, nama qullaa hojjetu jechuun nama ayyaanichi irra hin jirre, nama humnichi irra hin jirre, nama golgaa Waaqayyo keessa hin jirre qullaa nama adeemu jechuudha. Inni qalbii dhowwate hafuurri hamaan namicha kanarraa wayyaa baaseera jedha. Gaaf tokko hangafa lubaa tokkotu
waan inni uffatu xurii akka ta'e macaafni dhugaa ba'a. Macaafa Iyyaasuurraa, macaafa Zakkaariyaasirraa dhattanii gaafa laaltan hangafa lubaa kan ta'e Iyyaasuu namichi jedhamu uffata xurii uffatee dhaabataa'edha. Achumaan seexanni Waaqayyotti kakasuudhaaf dhufe. Namicha isa qullaa dhaabatu kan, namicha isa wayyaa xurii uffatee dhaabatu kan, namicha isa uffannaan uffataa jiru sirrii hin taane kana jedhee seexanni gaafa kakasu sagaleen Waaqarraa dhufe. Ergamaan akkas jedha. Inni Israa'eliin foote Waaqayyo si haa ifatu. Iyyaasuun mukukkula abidda keessaa baay'eedhaa duraa ifatan jedhee erga ifatee booddee sagaleen Waaqarraa dhufe inni kan biraan akkas jedha. Iyyaasuurraa wayyaa xurii baasaa. Iyyaasuurraa wayyaan ittiin kasasamaa jiru baasaa. Wayyaa haaraa fidaatti uffisaa. Irraa baaseetti uffise Waaqayyo. Isa xurii isa seexanni ittiin kasasu. Isa seexanni ittiin qalbii Iyyaasuu maraachuudhaaf dhufe sana irraa baaseetu sagaleen akkas jedhu dhufe. Isa xurii irraa baasaa. Isa qullaatti uffisaa. Wanta qalbii kee nyaatu, wanta jireenya kee nyaatu, wanta qullaa si buusuuf jedhu, wanta si maraachuuf jedhu, uffata hin jaallanne xurii isa ta'e Waaqayyo duratti kissiidhaaf kan dhiyaate sagaleen Waaqarraa mana keetti dubbatame, sagaleen Waaqarraa jireenya keetti dubbatame ammaa jalqabee uffata ittiin maraachaa jirtu sirraa baasee uffata ittiin fuula Waaqayyoo dhaabattu sitti uffisu. Qullaa kee kan dhoksu ayyaana Waaqarraa, muudaa kee kan dhoksu ayyaana Waaqarraa sittaa uffisu abbaan sagalee kanaa ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos. Irraa baasaatii itti uffisaa sagalee jedhutu Waaqarraa dhufe. Namichi kun qalbiituu qabaate qullaan deemu. Qalbiinsaa hafuura hamaadhaan waan keessaa fuudhameef garuu qullaa deemaa'edha. Nama qullaa deemutti nama hundumaa kolfa. Namni qullaa deemu gammachuun qabu. Namni qullaa deemu ol jedhee na deemu, qaqqaanaa deema, dhokachaa deema. Addaamiif Hewaan isa jalqabaa gaafa kufan qullaa ta'uu isaanii of arganiidha. Sagaleen Waaqarraa dhufee Addaam eessa jirtannaan qullaa koo ta'een si dhokadhe. Qullaa koo ta'een si sodaadhe. Namni qullaa ta'e hin dhokata. Nama dhokata. Fira dhokata. Of dhokata. Ollaa dhokata. Waaqayyoon dhokata. Qullaa kee taatee maal akkati qullaa taate eenyu sitti meedhee gaafate Waaqayyo. Wayyaa isa qullaa isaanii dhoksu ofirraa baasaniitu baala uffachuu jalqabanidha. Waaqayyo immoo dhaqee baala irraa baaseetu ofiisaa gogaa horii irraa hojjetee wayyaatti uffise jedha. Qullaa kee arganii namoonni akka hin kolfinetti Waaqayyo akkati sagalee ka dhageesseen uffata qullaa kee dhoksu sitti uffisu. Mootii tokkotu jira kakuu moofaa keessaa. Mootii Saa'ol jedhamu. Addunyaa kana keessatti mootiin yeroo jalqabaaf Waaqayyo muudee kaase tokko Saa'oluma. Saa'ol kun yeroo hafuura Waaqayyootiin gaggeeffamu lafa dhaqu hundumaatti diinota isaaf hin gamsiisa turedha. Iddoo Saa'ol dhaabatu diinni dhaabachuu danda'u. Saa'oltu dhufe jennaan diinonni hin baqatu. Maaliif? Hafuura Waaqayyootu duukaa jira waan ta'eef. Gaaf tokko garuu namichi kun isa duraa Saamu'eel boqonnaa 10 lakkoofsa 47 irratti isa hafuura qulqulluudhaan diinota isaa gamsiisu dhiise. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 18 lakkoofsa 10 kaaftee gaafattan hafuura qulqulluudhaan geggeeffamuu dhiiseetu hafuurri hamaan itti gale. Namichi sila hafuura qulqulluun geggeeffame diinota saba Waaqayyoo ta'an ari'atu. Namichi sila hafuura Waaqayyoon geggeeffame diinota ijoollee Waaqayyoo ta'an ari'atu. Hafuurri hamaan gaafa dhufetti galu nama dibamaa ari'achuu jalqabe. Garaagarummaa isaa ilaala. Hafuurri qulqulluun diina ijoollee Waaqayyoo ari'ata. Hafuurri hamaan immoo ijoollee Waaqayyoo warra dibata qaban ari'ata. Kan sinnibu keessaa Daawit namichi jedhamu kiraara baataaf, gitaara baataaf, Saa'oliif faarfachuudhaaf. Yommuu Daawit dhufee faarfatu Saa'olin boqota ture. Boqonnaa isaa sana keessatti garuu eeboo fudhateetu Daawitiin duukaa fiiga. Silaa nama dibataa, nama boqonnaa namaa laatu ofitti qabate boqonnaa isaa irraa habbuuqqachaa, irraa nyaachaa, irraa dhugaa waliin hojjetannaan hafuurri hamaan gaafatti galu nama isaaf miiltoo ta'e boqonnaa isaaf laatu eeboodhaan ari'ata. Namichi kun dhugaa qaba. Hojii hafuura hamaatu akkasi waan ta'eef.
Kanaaf hafuura hamaadhaan namni qabame akka qalbiinsaa fuudhamu. Qalbiin nama hafuura hamaadhaan gaggeeffamu nama ofitti akka hin qabne, ari'achaa akka jiraatu, ari'amaa akka jiraatu, boqonnaa akka hin qabne, qullaa akka adeemu, halkanii guyyaa akka iyyuu Maarqos seenaa namicha kanarraa bareechee nu barsiise. Lammaffaan qalbii nama keessaa kan fuudhu akka namni qalbii hin qabaanne kan godhu maali? Isa jalqabaa hafuura hamaadhaan guutamuudha inni. Inni lammaffaan immoo amala biyya lafaa isa darbu kanaan to'atamuudha. Biyyi lafaa kun humna ittiin qalbii dhalootaa to'atu qaba. Biyyi lafaa kun humna ittiin qalbii dhaloota biyya bulchan, qalbii dhaloota waldaa bulchan, qalbii dhaloota faarfatan, lallaban, raajan, hoogganan, luboota, raajota hoogganuudhaaf of keessaa qabu qaba. Akkamitti biyyi lafaa qalbii namaa yookaan sammuu namaa hooggan yookaan nam tokko to'annaa biyya lafaa jala akkamitti oola yoo jettan isa jalqabaa sammuu namaa kana sammuu waa'ee hin baafne godha biyyi lafaa. Sammuu isa Waaqayyo sirreessee uume, sammuu isa Waaqayyo hubannaatti godhe, sammuu isa Waaqayyo ittiin uumama daddaa bareechuudhaaf kaa'e kana akka inni waa'ee hin baafne godha. Sammuu waa'ee hin baafne jechuun maal jechuudha? Naan jechuu dandeessu. Sammuu waa'ee hin baafne jechuun sammuu isa Waaqayyo yaaduu dhiisu jechuudha. Sammuu waa'ee hin baafne jechuun sammuu wanta Waaqayyo uumamaan kaa'e dhiisee karaa kan biraa isa seexan isa gorsuun adeemu jechuudha. Qalbiin qaban jedha. Roomee boqonnaa 1:31 mee walii wajjin dubbifannu. Ergaa Phaawulos warra Roomaaf barreesse boqonnaa 1:31 irraa waan baay'ee kaa'ee lakkaa'etu isaan kun qalbiin qabanidha. Mee lakkoofsa 30 isinitti hima. Jarri kun in amatu, Waaqayyoon hin jibbu, humnaan namarratti hin ka'u, in afuufamu, of hin jaju, hamaa lafaa fuudhanii hin bixxilu, warra isaaniif hin abbumamanii, qalbii hin qaban, waan dubbatan hin eegan, jaalala of keessaa hin qaban, ho'as hin qaban jedha. Warri kan amala isaanii ergaa gara Roomaa boqonnaa 1:16 kaaftanii hamma dhaqee lakkoofsa 31 yeroo dubbifattan jarreen kun jara qalbii hin qabnedha. Hojii isaan hojjetan, waan isaan dubbatan, karaa isaan irra adeeman, waan isaan godhan hundumtuu kan nama qalbii qabuu mitiidha. Kutaa kanarraa namoonni qalbii hin qabne kun maal faa gochaa turan? Waaqayyos maal isaan godhe jettanii yeroo dubbifattan Roomee boqonnaa 1:18 kaaseetu akkas jedha. Dheekkamsi Waaqayyo malee jiraachuu fi jal'ina namootaa hundumaa irratti Waaqarraan mul'ata. Isaanoo jal'ina isaaniitiin dhugaa gadi nukkaamsu. Waa'ee Waaqayyoof beekuun kan namaaf danda'amu isaaniif hubatamaadha. Kanas Waaqayyo ofiisaa isaanitti hubachiiseera. Bifni isaa ijaan hin argamne garuu humni isaa inni bara bara. Waaqummaan isaas erga biyyi lafaa uumamee jalqabee waan inni uume irratti qalbeeffatamee yaadatti argamuu hin danda'a. Kanaafis waan itti qabatan qaba. Waaqayyoon utuma beekanii akka Waaqayyootti ulfina hin laanneef galata isaaf hin galchine garuu yaada isaaniitiin waan waa'ee hin baafne duukaa bu'an. Sammuun isaanii inni duudaanis hin dukkaneeffame. Ogeessota utuma ofiin jedhanii gowwooman. Ulfina Waaqayyoo san duune bifa nama saduutti, bifa simbirrootaatti, bifa bineensa miilla afuritti, bifa warra lafarra munyuuqanittis diddiiran. Kanaafis Waaqayyo kajeellaa garaa isaaniitti xuraa'ummaatti walii isaanii gidduutti dhalli isaanii salphisutti dabarsee isaan kenne deetti dhufu. Jarri kun qalbii hin qabanidha. Yeroo har'aa kanaa daldaltoonni qalbii hin qabne jiru. Tajaajiltoonni qalbii hin qabne jiru. Bulchitoonni biyyaa qalbii kan hin qabnes jiru. Luboonni qalbii hin qabne. Hojjetoonni wangeelaa qalbii hin qabne. Faarfattoonni qalbii hin qabne. Namoonni qalbii hin qabne garuu qalbiitti jiran isaatti fakkaatu Waaqayyo isaan keessaa qalbii kan fuudhe. Seexannis isaan keessaa qalbii kan fuudhe. Waaqayyo immoo dabarsee sammuu isaaniitti fedha foon isaaniitti akka isaan kenne argaa dhaga'aa oolla. Arguunsaaf dhaga'uunsaa kan namatti hin tolle. Maqaan wangeela Kiristoos karaa isaanii kan arrabsame namoonni qalbii badan baay'eetu jiru. Namichi tokko jira biyya Afrikaa kana keessaa kan ka'e. Zemaayiti Profeetoo fi Deevid Uhuru namichi jedhamu saba Waaqayyootiin akkas jedha. Anaan yoo ta'e malee namni gara abbaa dhaqu hin jiru jedha.
Anaa yoo ta'e malee namni jireenya bara baraatti galuu danda'u hin jiru. Namichi kun akka kanatti amantoota saba Waaqayyoo rakkisa. Anaa yoo ta'e malee gara abbaa dhaquu kan danda'u hin jiru kan jedhe gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duwwaa. Isa duwwaa miti. Amantii namootaa, amantii amantootaa kanaan ka'ee adda baafadhee namichi tokko immoo summii hantuutaa haayilaandiitti naqeetu amantoota bishaan obaasuu jalqabe. Iddoo baay'eettis chokoleettiidha jedheetu namichi buufaa amantoota nyaachisu jira. Akkasitti joonja'aa, akkasitti rakkachaa kan jiran. Amantoonni keenya yeroo har'aa marga nyaachaa kan jiran. Amantoonni keenya iddoo baay'eetti biyyoo nyaachaa kan jiran. Amantoonni keenya baay'een du'aa keessan isiniif kaamna jedhanii namoonni baay'een reeffa saba keenyaa salphisaa kan jiran. Namoonni qalbii hin qabne addunyaa kana keessatti baay'ataniiru. Maaltu qalbii nama keessaa fuudha? Isa jedhuuf qabxii gurguddaa lama laalleerra. Namoonni mana hafuura hamaa ta'an, namoonni hafuurri hamaan ergama isaanii ergatu isaan qalbii hin qaban. Warri qalbii hin qabne kun waan Waaqayyo isaanitti mucaalaa, waan inni hamaan sun itti raawwachaa oolu, waan isaan hojjechuudhaaf qopheeffatanii fi waan isaan gara fuulduraa kanatti hojjetan yoo laaltan namoota qalbii keessaa fuudhu, namoota jireenya keessaa fuudhu, namoota jireenya keessaa fuudhanii warra awwaala keessa jiraatan, warra du'aa gidduu deddeebisuudhaaf sagantaa guddaa qabu. Macaafni qulqulluun akkas jedha, ati yaa saraftuu dammaqi warra du'an keessaa ka'i jedha. Inni qalbii hin qabne warra du'u gidduu deddeebi'a. Iyya yeroo hin qabneef iyya hiika hin qabne iyya. Geggeessaadhaa fi ajandaa seexanaa baatanii kana deeman dhaloota qalbii hin qabne adda baafadhaa. Qalbii keessan eeggadhaa. Maaliif qalbiin sammuu namaa wajjin walitti hidhamee jira. Waaqayyo sammuu keetiin hojii gurguddaa hojjechuu barbaada. Waaqayyo sammuu keetiin jireenya keetiif, mana keetiif, dhala keetiif, jireenya kee, biyya kee, waldaa kee waan guddaa hojjechuu barbaada. Qalbii kee eeggadhu. Qalbiin kee bannaan hin maraatta. Maraannaan qullaa buufta. Daldalaa qalbii kee eeggadhu. Tajaajilaa qalbii kee eeggadhu. Biyya geggeessaa qalbii kee eeggadhu. Qalbiin kee maraannaan hojii gaarii hojjechuu hin dandeessu. Qullaa buufta. Olii gadi joorta. Namoota sitti kolfaa. Hin dhokatta. Dhokattee mul'achuu dadhabda. Wayi qalbii koo jetta. Oromoon akkas jedhee mammaaka. Humni ganama dhufaa. Qalbiin galgala dhufedha. Amma humna qabaattee qalbiin qabdu yoo ta'e gaafa gara qalbiitti deebitu immoo humna dhabda. Utuu qalbii qabduutu yeroo qabdu qalbiin kee kan maraanneef eeggadhu. Mana hafuuraa maan ta'in, mana hafuura qulqulluu ta'i. Warra du'an gidduu deddeebi'in, warra jiraatoo gidduu deddeebi'i. Waaqayyo sammuu namaa kanatti gargaarameeti. Sammuu namaatu xiyyaara hojjete. Xiyyaara qilleensarraa deemu. Sammuu namaatu konkolaataa oomishe. Sammuu namaatu doonii bishaarra deemu oomishe. Sammuu namaatu daabboo nyaatu oomishe. Sammuu namaatu niwukileer boombii ara addunyaa kun itti wal fixxuun kan oomishe sammuu namaati. Sammuu kee kana yoo eeggatte kalaqattiin addunyaan kun argannoo addaa argattutti fayyadamta. Sammuu kee eeggattu yoo ta'e garuu jireenya argattu keessaa gabbaatee namoonni sitti kolfu. Sa qalbii kee hatu, sa jireenya kee hatu, sa bara kee hatu hundumaa keessaa baatee qalbii guutuudhaan akka Phaawulos, yaada guutuudhaan akka Phaawulos, hubannaa guutuudhaan akka Phaawulos waan gootu hundumaatti Waaqayyo ija qalbii kee akkasii safarutti qalbiin kee nagaa akka ta'uuf gara dubbii kanaatti si afeera. Wantoota qalbii kee butan, wantoota qalbii kee balleessan, wantoota qalbii kee si keessa nyaachuudhaaf jedhan irraa akka ta'uuf eeggattu. Jaalala Waaqayyootiin yeroo kanaaf irraa siif godha. Kutaa kanaa kutaa lammaffaasaa qabadhee isiniif nan dhiyaadha. Guyyaa har'aa kan nuti ilaalle qalbiin namaa maal akka ta'e. Qalbii namaa kana immoo kan balleessu qabxii gurguddaa lama ilaalleerra. Hafuurri hamaa kan itti galuu fi akkasumas biyya lafaa kanaan to'atamu, biyya lafaa isa darbu, biyya lafaa isa machiidhaan guute, biyya lafaa isa albaadhummaan guute, biyya lafaa isa xuraa'ummaan guute, biyya lafaa isa badu kanaan qalbiin nama keessa akka fuudhamu isinitti dubbadheera. Kutaa lammaffaasaa kan akkas jedhuun qabadhe isinii dhiyaadha. Yihuudaan nama guddaa ture qalbii dhabe malee dubbii jedhuun isiniif qabadhee dhiyaadha. Amma guyyaa gaafa sanaatti Waaqayyo qalbii keessan akka to'atu daqiiqaa lamaan tokkoon isiniif kadha. Mana kanaaf sin kadha. Nama na dhaggeeffachaa jiru kanaaf sin kadha. Seexana qalbii keessaa fuudhe. Akkasumas seexanaaf qalbii keessaa fuudhuuf jedha. Qalbii keessaa fuudhe warra du'an gidduu joorsu,
qalbii keessaa fuudhee warra awwaalaman gidduu joorsuudhaaf sagantaa irratti baafateera. Maraachuudhaaf, salphisuudhaaf, gaa'ila diiguudhaaf, hojii harkaa fuudhuudhaaf qalbii keessaa fuudhee qullaa buusee hiriyaa gadi godhee biyyaa baasuudhaaf, ajjeesuudhaaf, joorsuudhaaf, iyya yeroo malee yisiisuudhaaf, iyya deebiin qabne yisiisuudhaaf sagantaa seexana irratti baafate. Mana karra nan diiga maqaa keetiin. Gola karra nan diiga maqaa keetiin. Obboleettii karra nan diiga. Obboleessa karra nan diiga. Qalbii kana gadhiisee haa deemu. Dargaggeessa kana gadhiisee haa deemu. Kaaba kan jiru, kibba kan jiru, baha lixa kan jiru, Oromiyaa keessa, Itoophiyaa keessa, Afrikaa keessa, biyya hambaa haa ta'u. Namoonni qalbiin isaanii dhiphatee jiru bilisa haa ba'an. Bilisa haa ba'an. Maqaa Yesus Kiristoos gooftaa jiraataan nagaan kee deebi'ee, qalbiin kee deebi'ee maraatummaa oolteetta. Ameen. Ameen.